Eeggadda giseen kubbaa akkasitti akka Roonaaldootitti maqaa Ismiitii jechuudha gara hidhatee ilaala jechuudha. Ana cinturra astur yaa you can indem nagaa tabasan sigalee astur indem. Okay. Astur tamni sun. Amma hundaafuu Allen bar maqas miti galshee ture. Maqas miti galshee ture kuwaas hin danda'an illee bicha miti lukkis faam. Ago ammaan ago shaap faam. Kuwaas yoo maahi kuwaas jaalatti allullish. maal deeggartaati? Kilaba kam deeggarta? Ani kilaba United in deeggara dhugaa dubbatuun fira mancituuti. Bakka atiif makii waliin taatan ilaa yoo malqiyaama. What a change. Inji jirare maakii moo? Makiin kilaba kam deeggarti beektaa? Arsenal deeggarti. Bakka duwwiin kiyyaa maalaa kulli hal? Isii jecha kilaba kee jijjiira. Isii jecha kilaba kee jijjiira. Kilaba waggaa idmee kee guutuu deeggaraa ture. Isii jecha. Amma maaltu jira beektaa? Bakka duraanuu guddama obsite xiqqoo obsi. Baatii kudha lammaffaa booda yoo jarri sargii godhatan jaalalli makii si keessaa bada. Amma sobasitti fakkaatu mala waan ta'e. Wallaahi hin danda'u doktor. Naa godhi. Wallaahi hin kakatin kaa soballeen haraama. Wana naa godhi hin danda'u dhugaa dubbadha wallaahi hin danda'u akkasitti obsu. Wana naa godheeti doktor. Allaa eebiigse seenu. Yoo itti ergadhu naa qabdu na jala. Na agartee natti haa ergattu. Chaalenjii bulii kudha shanii kenna. Anaaf sidha. Chaalenjii bulii kudha shanii. Maal ka gootu? Geemii waliin taphala naaf siin. Gastii illee dhufnee wajji manaa sun. Normaala akka isiin bareeddu akka isii jaalladhu bichaatti maan. Gizeetti Isiin ka gastii wajjin haasoftuuf ka geemii waliin taphattu qabdi ka hin jiraa bar gurbaan. Gurbaan diiba. Aina illee haa taa'u dhufe. Haara geeffatu. Yaa rakkinnan qaba. Inni si dursa ka ati dhageeffatuu qabda malee amma fiisatu iyyuu mootummaa makiiti. Lama miidhamuun ta'u ree lama miidhamuun ta'u. Inni illee kan hayyamuu qaba yoo ishii fudhachuu barbaade. Kan hayyamuu qaba inni illee wajjinaateettu inni illee. Siigalee yookaan ammoo jettiin tuni naa haateettu haa barattu siigalee misaabu. Yaa haa barattu naa barsiisin doktor akka teetii haa taatu. An kama dhugaa haasa'u jira biroo. Karaa waggaa 27 biyya Chaayinaa deemtee baratti? Naa barsiisin barsiifadhaa naa barattu anatu saayibii inxina argee namni. Chaalenjii 15 kana bichaa nuu kenna. Inni illee tana qeebaluu qaba. Ani isaa dhiisee. Sigalee ana naa haa beektu amma waliigalatti akkan isii jaallu naa haa beektu. Waa ani itti haasa'u. Gaariif ishi nan jenne tabiraa sii kennaa siin jedha ishi bayi bakka. Ishi nan jedhe ishi bar. Makii qabamteerti. Tabiraa tama akka isii dhaabbataan, diiminaan, bareedummaan, onneen, tayoo wal bira dhaaban addaan hin beeyne hin jirti na amani kalaas. Atillee soddaa kiyya taate. Ma ammasitti maa jaddaan hin dhufne saabii. Abadan. Asitti maa jaddaan hin dhufne. Kila mucattiin onnee lama qabnee takkitti qabnu ibsishaa jaalatte. Nullee jaalannee fi maatiin. Deettullee maakii meegaan. Bakka yoo eedellee agarsiis akka miidhamne qabbanaa egaa haga gaafa saniiti. Gaafa rabbi si hiiruu baatatu sabbartu akira ima fuuta. Jiru wallaahi asli kiyya. Hagas na dubbistee hagas bargina dubbisna seeqattee barbaabaa ilkaan ishee adiisan saayibii. Eessatti si dubbiftu? Asitti saayibii asirra algaa kana ture saaboo galgala lafti sanu. Si galeemi? Ibsiyaa hojii si dubbisan kaa? Adda jirti. Yoom? Irraa bareedee jira kan saayiba. Si galeemi? Irraa bareedee jira. Biyyaati jirtu kana kilooroksiin jira. Hin jira yaa. Amma ijoolleen kaaroo yeroo tokko tokko yoo jaalan qabamtu kilooroksii dhugdi. Mee yoo dhugaan makii jaalatte kilooroksii dhugi ibsishaa sirraa kadhanna hayyee Oromoon guutuu irra baane osoo waan argu deeme. Gabbee bituu deeme? Mana hin jiru? Mana keessa hin jiru. Hin dhugdi ati lafa mana keessa jiraate? Shakkii qaama. Badaa gurbaa wayii dirgimu ofitti qoree ilma gumaa na qoraa. An sodaadha iyyuu. Shakkiin qabu. Eh? Shakkiin qabu.
Hagan isii jaadhu iyyuu haa beektu iyyuu saaba gaafsan. Amma doktor baay'ee sarakkisuun barbaadu wallaahi namoota ani amma laala jireenya keessa galateeffadhu keessa amma. Bakka ati amma yoo na rakkisuun barbaanne tabiraa ta'u makii fakkaattu sitti fu. Saniin qeebalu hedduu naa galatoon wallaahi alfitee kanatti haasa'ee narraa fuudhee appreciate. Amma akka ishii ana wajjin haasoftu bicha naa mijjeesi. Na wajjin haasoftu. Ani isima faarsi qal'isheetum. Ishii galatoon bicha jettu waan biraan hin jedhin. Ishii galatoon ima haasee qattu gisee waa jedhu. Alaa darge natti ulfaata akkam gocha. San booda yoo barbaadde hin dhiisan. Anamma fi makii walitti fiduun baay'ee tokko natti ulfaata. Haala amma ati miira keessa galtee deemaa jirtu kana baxaami kabdaale koo erga sa'a meeqa wajjin haasaa jiru jechuma tokko irraa fudhatuu diddeema. Xiqqooma jechuma tokko. Jaalala bara jijjiiraan qabne bara. Sin qabiin bara jaalli. Jaalalli akkanatti ijaa gurratti qabee akka farda gaariitti si oofu kun jaalala akkamitti jedhama. Biyya dimokiraasiin jirtu ati. Maalumatti akkaan na jaalachiise dhabarsaa ba'uun. Maa innin waan nyaachifte jechuuf wajjin waan nyaanne guys. Namatu ajjira jechuuf namni martiniyyuus guys. I don't know waan na tuqe si galee. Bexaam itti garuu namni Boy takka. Boy. Wallahi osoo imaan tu kan dhufu keessa bu'aa argin osoo dhufe ima bu'aa saabii. Yoo boonne hin sobdu. Boy nagatti akka dhugaan jaalatu. Asli akkanatti amma sitti haasaa imaanii miti kan miidhamaa jiru tara. Imaan asirraa buu bichaan laali wallahi. I'm so like. No, maayat maamaan no arguu qaba boy. Look ijuma kiyya. Banna asli qaldi diis wallahi nakkalu jirta malee. Jaalaan mu. Look wallahi jeti halal saabu. You see man. Sirba jaalalaa itti siibana yoo imaan si qabe dhugaan jaalatta qoon. Ka jaalallee fi jaalallee gidee wallolti. Asli banna qaldi diis billaaleek. No. Jechuun si marammaruu fi bara. Hordoftoonni illee si haa hubatani. Akkanatti beeksisu amman saabu akka nama jaalladhan beeksisu. Mucaa intala Filipiinii jaartii isaa Filipiinii isa maqaan isaa eenyuun? Kam? Ka Awurooppaa biyya isin jirtan Noorwee moo eessa jiru san? Guutuu. Guutuu barraamu. Doctor, please. Guutuu abarraa sirba jaalalaa ka isaa sama turree maal jedha uummata? Akkam fayyuma? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ana asliidha Afrikaa gurraatti irraatiidha walaara. Akkana isin beeknu obbo Aslii maalettan? Fayyumaami? Naga wallahi alhamdulillah. Mucaa hiriyyaa keetii kanatu intalatee jaaladhee du'aa jira. Kunoo hiriyyaan kiyyaayyuu hin beeka waa'ee isii yookaasum bishaan gannan taruu nyaanni gannan taruu dalagaa na jibbisi. Eessaanii dhugaatti dubbifsan. Akkami seente? Hamza. Wayye dhagaa siyaasni saawwisaara. Na jibbisiisaa jedha waan isaa waan hiriyyaa keetii kana maal beektamuu diqqabatamu dhuguma jaalata. Okay, amma achiin dhufee isin dhageeffadhaa asiin deebisaaf asliin kiyyan dhaga'ami. Dhagaya. Achiin dhufee waan ati naan jettu dhageeffataa asiin si deebisa si walii gallaa. Exactly. Si galee wanni jedhe. Kibra sagalee keessa dhageeffata yaa boo yaa goon. Amma amma. Makiin accept si gootee maan bira ixaree. Amma naasai. Hiriyyaa kee kanatu baay'ee jaalala makiitiin miidhamaa jira. Jaalala intalateetiin miidhamaa jira. Jennaan akka ragaatitti ijoolleen hiriyoota keetii warri mari'atteen waa'ee ati jaalachuu makii kana beeytan quba qabda jennaan oodil quba qabaa hiriyyaa kiyya nama baay'ee jaaladhuuf kabajuu
jedha waan kanarratti mucaan muudii nutti qabatamoo dhuguma jaalala keessa jira. Asli ati nama muudii irra qabatanii miti osoo muudii qabannallee jenne sirratti muudii qabachuu hin dandeenyu beeka. Jaalalli jarri wal argachuu baattee ani akka nama tokkotti akka Ozilitti yoo inni isii argatee natti tola. Yoo argachuu baatellee jaalattee dhabuun isaanii hin jammaramne. Carraadha. Yoo jaalachuun dhugaadha. Wanni na sobsiise hin jiru sa'aatiin halkanii sa'aatii itti sobanii miti. Argachuu baatee sun nan galchuu bichaa fayyaan hiriyaa kiyyaa ana na yaachisa. Abboo kana hiriyaa jabaa qabda. Inni osoo bilbiin isaas faayee hin beeku waan murayyuu. Fayyaan hiriyaa kiyyaa na yaachisa jedhaa wallaahi. Taayee. Waan kana akkanatti hin cal'ifnellee abdii qabaa beeta maaliif atiin asii keessanittillee jaarsi biyyaallee dooktarillee waan marsuusii waan maraayyuu hin beeka. Isiinillee intalateeti beeta akka intalateeti hin beeka. Intalateetiif akka atiin waan keerii yaaddullee hin beeka. Kun akkuma jirutti ta'ee jaalalatti qoosuun namoo hin barbaachisu. Amma gama keeriitti yoo fudhanne ijoolleen lamaanuu diddiimtuudha. Surreen jaraa ciccitaadha. Mataan jaraa diddiimadha. Lamaanuu durriyyeedha beektaa. Osoo tokko sheekii ta'ee tokko durriyyee ta'e jira. Akka sheekatitti keessaa qabda. Tokko marabbummaan ka keerii haa filuun malee lamaanuu keessaa filuu hin danda'u. Beektaa lachuu bosoneedha. Akka sheekateetti nimtu sin. Sheeka maleen. Fiizikaalli jaraa wal fakkaata. Ka keerii qabuuf rabbi haa hiruuf malee ani filachuu hin danda'u. Alaa kun laali hiree ofiit irratti abbaban murteessa. Ani akkuma ragaatitti si gaafadhee yaada nuu kenniteef galatoomi dhugumaaf soba ta'uu adda baafachuuf si dawwale Ozilooki. Thank you so much. Okay. Rakkoo miti atillee hin galatoomi bichaa ka jaalalli waan isiiti beeta isiidha ka jaalatamte isittu filatallee ati garuu jidduu kanatti wanni ati gurbaa kana gargaartu tokko yoo jiraate akka nama sooshaal miidiyaa kanallee beeku akka nama tanaan dura jaalateellee argee tokkotti gorsa ajaa'ibaa kana osoo laattee fi waan gurbaa kana jajjabeessuu danda'u wayiillee. Hayyee akkas yaalame. Ole galatooma yaada nuu kennitame. Tokko osoo jettee